Ashama akkam jirtan hordoftoonni keenya kanneen Ayinaagee Meediyaarraan hordofaa jirtan hundi keessanuu akkam jirtan jecha oduu keenya jalqabaatiin daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa guddichi Afrikaa kan ta'e daandiin qilleensa Itoophiyaa walakkaa waggaatti bu'aa doolaara biliyeena 4.4 argachuu isaa ibse. Gama odeessa biraatiin TPLF mootummaan federaalaa humnaan waraanaa fi loojistikii guddaa gara Tigraayitti sochoosuun waraana balaafamaa marsaa biraa gaggeessuuf of qopheessaa jira jechuudhaan komii isaa dhageessise. Gama odeessa biraatiin mooraan leenjii humna waraana addaa Suudaan RSF daangaa Itoophiyaa naannoo Beeshaangul Gumuz keessatti ijaaramu gabaasni qorannoo Reuters saaxilee jira. Iraan fi Ameerikaa gidduutti waliigaltee dhiyootana godhameen Iraan sadarkaa gabbisa nukulara ishee hir'isuuf murteessite. Kana gochuuf garuu haalduree tokko keessee jirti. Gama biraatiin UN'n dhimma haala yeroo Itoophiyaa fi ilaalchisuun ibsa haaraa baafte. Gama biraatiin pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii fi mootummaan Imaaraat UAE'n daawwachuun pirezidaantii biyyattii Sheek Mohammed bin Zayed waliin mari'atan. Kun dhuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajji turaan afeerraa keenya. Daandiin qilleensa Itoophiyaa walakkaa waggaatti bu'aa doolaara biliyeena 4.4 ta'uu buufachuun ibsame. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Masfiin Xaasew ibsa meediyaaf kennaniin ji'oota 6 bara bajata Itoophiyaatti bu'aan kun argamuu isaas beeksisan. Daandiin xiyyaaraa kun ammatti addunyaa iddoowwan 145tti imalaa jira. Buufata xiyyaaraa Afrikaa keessaa isa guddaa jedhames doolaara biliyeena 12 ta'uun ijaaruun eegaleera. Obbo Masfiin biyya keessattis magaalota 23tti imalaa akka jiranis himaniiru. TPLF mootummaan federaalaa waraana marsaa biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jira jechuun himate. Gareen kun ibsa wiixata gurraandhala 9 baaseen kan beeksise yoo ta'u naannoo Tigraay keessatti waraana marsaa biraa eegaluuf mootummaan federaalaa qophii guddaa gochaa akka jiru hime. Mootummaan federaalaa humna waraanaa fi loojistikii guddaa gara Tigraayitti sochoosaa akka jiru ibsuun waraana balfamaa fi marsaa biraa gaggeessuuf of qopheessaa jira jechuudhaan mootummaa himatee jira. TPLF dhaabbi TPLF ibsa keessatti uummanni Tigraayiif gaggeessitoonni naannichaa garaagarummaa jiru furuuf marii murteessaa akka ta'e ejjennoo isaanii akka ta'e kan ibsu yoo ta'u mootummaan federaalaa karaa tankaarfachuu waraana biraaf qophiitti akka jiru jechuudhaan himate. Gama odeessa biyya biraatiin pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii United Arab Emirates daawwatan. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin United Arab Emirates daawwachuun pirezidaantii biyyattii Sheek Mohammed bin Zayed waliin marii taasisan. Pirezidaantonni lamaan Abu Dhabii keessatti daawwannaa hojii muddama baha giddu galeessatti dhalateef dhimma Falastiin Israa'el irratti mari'achuun isaanii ibsame. Waajjirri pirezidaantii Masrii ibsa baaseen gaggeessitoonni lamaan tasgabbiin naannichaa tokkummaa daangaaf walabummaa biyyoota baha giddu galeessaa kabajuu irratti kan hundaa'edha jechuun muddamni naannicha keessa jiru kan hammaatu taanan biyyoota hunda irratti dhiibbaa ni qabaata jechuun hubachiise. Pirezidaantiin Masrii guyyoota darban gita isaanii Turkii Somaaliyaa waliin marii taasisuu hordofeetti kan gara United Arab Emirates deemuun isaanii dhagahame. Naannoo Beeshaangul Gumuz keessatti mooraan leenjii humna addaa Suudaan RSF ijaaramu qorannoon Reuters mul'ise. Mooraan leenjii humna addaa Suudaan RSF naannoo Beeshaangul Gumuz keessatti ijaaramu gabaasni qorannoo Reuters saaxile. Gabaasni kun wayita biyyoonni ollaa Suudaan baha giddu galeessaa waraana Suudaan keessatti hirmaannaa heddummeessaa jiraachuun gabaafamaa jiruttis dhagahame. Ijaaramuun mooraa leenjii waraanaa kun Itoophiyaanonni waraana Suudaan keessatti hirmaachuu agarsiisas jedha Reuters. Wayita kallattiin kibba Suudaan waraanni hammaatee jirutti haala kanaan RSF'if deeggaruun balaa waraanaa kun qaqqabsiisaa jiru daranuu hammeessuudha jechuun Reuters gabaasa isaa keessatti eere.
Iraan qoqqobbii hundi irraa kaanan sadarkaa gabbisa yuuraaniyeemii ishii hir'isuu akka dandeessu beeksifte. Iraan qoqqobbiiwwan irra kaaman hunda kan irraa kaasan yoo ta'e sadarkaa qulqullina yuuraaniyeemii gabbisaa jirtu xiqqeessuuf waliigaluu akka dandeessu itti gaafatamaan atoomikii biyyattii Reuters gabaaseera. Yaadni Iraan dhiyeessite kun marii Ameerikaa waliin taasisaa jirturratti akka ejjennoo ifa ishee agarsiisettis lakkaa'ameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna galaana isaa gara baha giddu galeessaatti bobbaasuu hordofee Waashingtanii fi Teheraan gidduutti waraanni ni banamas jedhamee sodaan cimeera. Yaaddoon kun cimuu hordofee dippiloomaatonni Ameerikaa fi Iraan torban darberraa kaasee Omaanitti waliin dubbachaa jiru jedhame. Akka tilmaama dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ejensiin nukleeraa bara darbe ifa godhe agarsiisutti Iraan yuuraaniyeemii kiloogiraama 400 ol kuufatteeti. Yuuraaniyeemiin Iraan sadarkaa qulqullinaan parsantaa 60 gahuu akka qabu ibsameera. Yuuraaniyeemiin meeshaa waraana nukleeraa gahee kan jedhamu sadarkaa qulqullina isaa parsantaa 90 irra wayita gahu yoo ta'u, kuusaan Iraan kanarra gahuuf tankaarfii tokko qofti kan isaa hafes ta'uus dhaabbanni kun beeksiseera. Bara darbee haleellaa qilleensa buufata nukleeraa Iraan irratti kan raawwate Ameerikaan kuufama yuuraaniyeemii kana akka dhiistu barbaaddis jedhan. Itti gaafatamaan dhaabbata anniisaa atoomikii Mahammad Islaam filannoon yuuraaniyeemii parsantaa 60 gabbatee busheessuun deebii isaa qoqqobbiiwwan nurra kaa'aman ni ka'u yoo hin taane immoo jedhurratti kan waliin galle ta'us ibsan. Waan hordoftaniif galatooma. Mana keenya kana subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessan.